Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan qara mu'aztii channel jooti nagaan dhuftan. Arra waniin as dhiyaadheef waan takkaatu jiru biliyyeen. Shabaabana kariyaa dubbiin kun shabaabana kariyaa namoota dardara ta'an kan hedduu ilmiin tun ilmii keessa gadi hin seenin jira. Isaaniifin dhiyeessuu barbaadiyaadha. Waniin chaara dhufee isin laalu jiruuf jechuudha. Waan takkaatu jira. Sheekh Hamza nama jaaniin. Baay'ee dogongora biyya barsiisaa jira. Dogongora gurguddaa biyya barsiisaa jira. Shabaabni duraanuu ilmi irraa xiqqoodha. Isa hordofuudhaan kasaaraa jira jechuudha. Amma Sheekh Hamza jedhamu kun nama akkamii laata? Nama afaansaa hayaata hin qabne. Sheekha jedhama. Afaansaa hayaata hin qabu. Gin sheekha jedhama. Namni afaansaa hayaata hin qabne akkam sheekha jedhama. Sheekha jechuun takkaffaa kan hayaata qabu. Yeroo namaaf waan takka ibsu haala gaariitiin kan namaa ibsuu danda'u jechuudha. Hamzaa yeroo hedduu kan hordoftan yoo ta'e akkaataan itti haasa'u, akkaataa tuffii, akkaataa jibbansa ilma namaatii qabu takkatti irra guddaan isaa nama murtii gurraachaa jecha sheekkoota arrabsa. Sheekkoota qulqulluu dubbii isaa tana laaftutti ilaalina. Nama hedduu jallisaa jira. Nama hedduu dardara hedduu jallisaa jira. Waan hin ijatiyyaan harkeen isin himaa jira beekaa. Kanaan waan biraatiif hima kan hin dubbadhu. Nama miidiyaa irra bahee dubbatu miidiyuma rabbaanii deebisaa kannaniif isinii galee saniif yaa. Amma waniin jechaa jiru Sheekh Hamzaa hin hordofinaadhaa isin jechaa jira. Namni Sheekh Hamzaa hordofuu khasaaraa guddoo keessa jira. Hadiisni sirrii mitii nama jiru. Nama osoo hadiisa ragaa itti dhiyeessanii kanaa sirrii mitii jiru. Nama guggugaa beekaa jallatu nama akkasiiti. Nama muuziqaan halaali jiru. Nama dajjaan hin jiru jiru. Nama azaaba keessa qabriin hin jiru. Azaaba qabrii keessa azaabni hin jiru jiru. Nama akkanaati. Kuni maal agarsiisa yoo jennu namni akka isa hordofuu godhuudhaan dardara ilmi isaarraa ilmii xixiqqoo qabdu jallisaa jira jechuudha. Arra kanaan murtiitti kan nu barbaade dhiyaadde asirratti. Obboleeyyan kiyya waaniin jechaa jiru kana laaftutti ilaalina. Dubbiin kun sirriidha. Mee sheekha namni jedhamu yoom hayaatni isaa akkaataa mee Hamzaa laalaati sheekkoota gurguddaa ilaalame. Hayaata ittiin haasawaniitu siif gahaadha. Fuula isaaniitu yoo ilaalte siif gahaadha wanni biraa. Fuullummaan isaaniitu imaana tokko sii kenna. Hamzaa yoo ilaalte maal irraa barta? Hamminya malee jibbansa namatti uumuu malee maal irraa barta? Tanaan jaa shabaabban kiyyaa hin hordofinaa.